Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha like share commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjinaa dabarru. Israel has completed what it calls a retaliatory attack on Iran. The Israeli military says that they have concluded the mission. All Egyptians who are listening to me, listen to my words only mine I say. ኢትዮጵያውያንን የሰው አንፈልግም የሚፈልገንና የሚነካንን ግን እንደ ልማዳችን አሳፍረን እንመልሳለን። Duguuggaa sirni naazii Yihuudoota irratti raawwate irraa ka'uun Israa'el yeroo hundeeffaman bara 1948 hafteen Yihuudoota bakka itti bittinnaa'anii Awurooppaa keessa akka sassaabamanii biyya qubatan akka filatan taasifaman. Inni jalqabaa Itoophiyaa naannoo Harar akka qubatan yaanni dhiyaate. Lammaffaa irratti ammoo biyya Yugaandaa akka qubatan yaanni akka filannootti dhiyaate tureera. Yaadolii kun lamaanuu hin kufan malee utuu naannoon Hararii Israa'elootaaf kennamee jira. Yoona carraan Filisxeemota mudate kun nu mudata jechuudha. Yaanni Ugaandaa qubachiisuu jedhus isaanuma Yihuudootaan erga kufaa ta'ee booda eessa barbaadduree jedhamnaan biyya macaafa qulqulluu irratti nuuf kakatame baha giddu galeessaa biyya aannanii fi damma biqilchitu biyya Museen saba Israa'elii itti qajeelchee fi biyya nuuf kakatame sana jedhan. Achi boodas bara 1948 dachee Filisxeemonni irra jiraatan irratti Israa'eloota qubachiisan. Ergasii bahi giddu galeessaa nagaa hin qabu. Israa'el ammoo kaartaa Israa'el guddittii kan kakuu moofaa yookaan bara 2000 dura deebisuun qabaa jedhaa jirti. Kun ammoo dacheewwan Arabootaa kanneen akka Tarkii, Gibxii, Saawud Arabiyaa, Joordaan, Sooriyaa, Libaanos of jalatti hammata. Ofii mul'anni Israa'el kun ni milkaa'a laata? Wanti amma baha giddu galeessaa keessatti ta'aa jiru haala kamiin ilaalama? Bal'ina isaa qindeeffanneerra nu waliin tura. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Israa'el tibbanaa icciitii gurguddaa mul'isaa jirti. Israa'el ittiin geggeeffamaa kan jirtu sananni haaraan Israa'el waraana duuba dhuffatte ittiin naannoftee biyyoota ollaa ishee irraa waraana banaa ooltu kun kaartaa Israa'el haaraa kan qabatee fi babal'ifannaa lafa Israa'el guddittii jedhudha. Kaartaan Israa'el qopheeffattee ittiin baha giddu galeessaa jeeqaa jirtu icciitii guddaa kan qabate akka ta'e baay'ooliin dhugaa ba'u. Ofii karoorri Israa'el maali? Israa'el waraana jaallatti moo maaliif biyyoota naannoo ishee darabeen bobeessiti? Dhiyoo kana pireezidaantiin Tarkii Xaayib Erdogaan hundumti keenyayyuu darabee eeggataa jirra malee weerara Israa'el jalaa hin baanu. Kanaaf qophaa'uu qabna jechuudhaan waa'ee biyya xiqqoo lammiilee miiliyoona 12tti dhiyaatan qofaa qabduu fi meeshaa waraanaa niwukilaara hidhatte kanaa Israa'el dubbatan. Waa'ee daangaa lafa Israa'el kan kakuu moofaa yoo kaafnee ilaalle daangaan ishee laga Abbayyaa yookaan laga Naayilii fi laga Efraaxees akka ta'e himama. Ammas kaartaa Israa'el irratti sararri halluu samii lamaan qarqara lamaan hin jiran halluu laga Abbayyaa yookaan Naayilii fi laga Efraaxees akka ta'etu tilmaamama. Kana keessa ammoo Gibxiin jirti. Sooriyaa fi Filisxeem ammoo biyyoota ijoo Israa'el jalatti haammataman ta'u yoo dhuguma kaartaan kun hojiirra oole. Galgala ganamaa waraanaan kan babal'attu Israa'el karoorri xumuraa ishee Saawud Arabiyaa walakkaan ol ofitti sassaabbachuu yookaan qunxurachuudha. Lammiileen Israa'el hedduun hordoftoota amantaa Yihuudiiti. Lammiileen muraasni ammoo amantaa Kiristaanaa fi amantaa Islaamaa kan hordofanidha. Amantaawwan kun sadan amantaa ijoollee Abrahaamidha.
Hordoftoonni amantaa Yihuudotaa macaafa kakuu moofaatti ija amananiif kiristaanotaa wajjin macaafa kakuu moofaa amanuu keessatti tokko ta'u. Garuu sababa macaafa kakuu haaraatti hin amanneef yookaan hin fudhanneef ammoo kakuu haaraatti adda adda ta'u. Kana jechuun waa'ee Kiristoosii fi fayyina kakuu haaraa irratti mul'atu irratti ija walii hin galleef kiristaana jedhamanii hin waamaman jechuudha. Israa'el biyyoota baay'ee keessaa seenaa fi icciitii gurguddaa biyyoota qaban keessaa ishee tokkodha. Sabni ishee si'a baay'ee duguugamanii yookaan badaniiru jedhamanii garuu immoo deebi'anii warra lubbuu horatanii jiraata jiranidha. Saba duguuggaan hamaan irratti raawwatamedhas. Garuu duguuggaan kun Israa'el bakka amma jirtutti kan irratti raawwatame miti. Ardii Awurooppaa keessatti mootii Jarmanii Naaziitiin mootota gara biraatiinis kan irratti raawwatamedha. Duguuggaan Naazii Jarmanii irratti raawwatame kun Israa'eloonni akka tokko ta'anii biyya ijaarratan sababa ta'eera, dirqamas taasiseera jedhama. Achii boodas bakka hudduun ta'an erga argatanii booda waraanaan lafa isaanii dachaa 10 babal'ifataniiru. Sabni xiqqoon kun gargaarsa Ameerikaa fi Ingilizii of duuba hiriirsuun biyyoota Arabaa gurguddoo tokkummaan itti duulaan ofirraa qolataniiru. Ittus lafa isaanii babal'ifataniiru. Maarree Israa'el erga biyya ta'anii addunyaa irratti meeshaa waraanaa niwukilaaraa hidhatanii boodas lola irratti argamu. Bara 1939 Biriteen lakkoofsi uummata Yihuudaa waggaatti gara Filisxeemitti godaananii 10,000 akka hin caalle murteessitee turte yoo rakkoo addaa ta'e malee. Bara 1940 ajjeechaa sukkanneessaa Naazii Holokaastii jedhamuun beekamu Yihuudoota irratti wayita hammaatu baay'inaan gara Filisxeemitti godaanuu eegalan. Yoona kana uummanni Yihuudaa biyya of dandeesse hundeeffachuuf aangaa'ota Biriteenitti boo'uu loluus eegalan. Dubbiin wayita hammaatu bara 1947 dhaabbati biyyoota gamtoomanii Filisxeem kan Arabootaa fi kan Yihuudotaa jedhamuun akka qoodamuu yaada dhiyeesse. Magaalaan Yerusaalemii fi naannawaan ishee ammoo aboo idil addunyaa jalaa akka galtu eeran. Yeroon hawaasi Yihuudotaa Biriteen jalatti abboomaman bara 1948 wayitaa obba'u Israa'el biyya of dandeesse taatee dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti galmoofte. Walabummaan Israa'el dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin labsamnaan waraanni yommusuma eegale. Sababa waraana kanaan lammiileen Filisxeem 10,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa iddoo itti dhalatan irraa ari'aman. Waraanni Israa'el ifatti yeroo jalqabaaf kan geggeeffame bara 1948 hanga bara 1949 ture. Booda waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra ga'ameen Israa'el lafa United Nation qoodeef caalaa fudhattee lixa Yerusaalemis dabalatte. Yordaanos ammoo West Baankii fi bahaa Yerusaalem yoo qabattu, Masir ammoo Gaazaa fudhatte. Filisxeemota yeroo sana miliyoona 1.2 ta'an keessaa 750 kan caalan dhiibamanii qe'ee isaaniirraa ari'aman. Bara 1949 hanga bara 1960 keessatti baqattoonni Yihuudaa fi godaantonni biyyoota Arabaa kan miliyoona 1 ta'an akkasumas Yihuudoonni haleellaa Holokaastii Naazii Jarman baqatan 250,000 ta'an Israa'el qubatan. Masriin tumsa biyyoota lixaa olaantummaa fi milkaa'ina Israa'el argattee tole jettee hin fudhanne. Daangaa United Nation Sinai keessatti daangessa cabsitee gara Israa'elitti seenuun dooniiwwan Israa'el ulaa Tiraan cufuu fi qocoluu ittuma fufte Gibxiin. Kanaaf Israa'el bara 1967 haleellaa tasaa Masir yookaan Gibxii irratti bante. Sooriyaa fi Joordaanosis waraana sanatti makaman. Waraana guyyaa 6 ture kanaan Israa'el injifannoo argatte. Kutaawwan akka Yerusaalem bahaa, guutummaa West Bank, Gaazaa fi gaarreen Goolaan akkasuma gaara Sinai walitti qabdee fudhatte Israa'el. Waggoota itti aanan iddoowwan kunneen qubsumni Yihuudotaa ni heddummate. Waraana bara 1967 sanaa booda Israa'el kaartaa baha giddu galeessaa akka haaraa isheef tolutti tolfatte. Bara 1973 Masir yookaan Gibxii fi Sooriyaan qindoomuudhaan Israa'eloota gaara Sinai fi gaara Goolaan weeraranii jiran dagachiisanii haleelan. Lolli kun waraana Yom Kippur yookiin waraana onkoloolessaa jedhamee beekama.
Israa'el erga miidhaa hamaa dhabnamtee boodas of barte osoo hin qophaa'in waraana eessaa dhufeensaa hin beekamne keessa seente adda waraanaa lamaan irrattuu ofirraa qolachuuf gadi teesse humnoonni Israa'el sududaan gurmaa'uu eegalan osooma ofirraa qolatanii bakkicha deebisanii qabatan garuu inni haala salphaan waraanaa bara 1967 irratti injifatan seenaa ta'ee hafe isa 1973 irratti hin hojjanne. Ergasii Israa'el lafa ishee dachaa 10 ol babal'ifattee hanga har'aas lola irratti argamti. Hamas lolaa jirti, Libaanos lolaa jiru, amma immoo Sooriyaas weeraraa jiru. Kana keessatti ammoo biyya yaaddoo isaanitti taatii jedhamtu Iraan buufata gabbisa niwukilaaraa ishee rukutuuf mari'ataa jirti. Ofii Israa'el guddittii kan jedhamtu Israa'el kakuu moofaa keessa turtee akka taate beektuu laata. Waggaa 2000 dura Israa'el gargar faca'anii yeroo deebi'anii bara 1948 ijaaraman kan isaan karoorfatan Israa'el ishee macaafa qulqulluudha. Waggoota 2000 kana yeroo mootummaa Roomaatiin Israa'el diigamtee Yerusaalem bittinnooftee sabni Yihuudii biyya isaa gatee addunyaarra faffaca'e. Ergasiis dachee sanarraa lammiileen Filisxeem waggoota 2000 oliif jiraatan. Baroota amma kanaa keessatti Yihuudoonni mootummoota addunyaa kanaa hedduun dararamaniiru, duguugamaniiru, reebamaniiru, hidhamaniiru, garboomaniiru. Wanti isaan irra hin gahin injira hin jedhamu garuu duguuggaa mootiin Jarman Naaziin booda sanyii Yihuudotaa lafarraa baduuf ijaajiraniif biyya qabaachuu fi jiraachuu akka qaban addunyaan walii gale. Kanaanis dachee Afrikaa keessaa Itoophiyaa naannoo Hararii fi Ugaandaa akka filannootti dhiyeessaniif. Israa'eloonnis diduudhaan dachee waggaa 2000 dura irra turan bakka macaafa qulqulluu irratti aannaniif dammaa magarsiitti jedhamtee bakka sanyiiwwan Israa'el 12 irra jiraataa turaniif jiraachuu akka fedhan ibsan. Haaluma kanaanis dachee Filisxeem irratti uummanni dachee sanarra jiraataa turan uummanni Filisxeem da'oo isaaniif ta'uudhaan biyya isaanii akka ijaarratan taasifaman. Uummanni Filisxeem sanyiin isaanii Araboota kan hin taanee fi warra Kana'aanota jedhamanidha macaafa qulqulluu keessatti. Maarree Israa'el amma jirtu kun Israa'el durii yookaan kakuu moofaa miti. Israa'el kakuu moofaa sun biyya gidduu fi baay'ee guddoo turtedha. Israa'el isheen ammaa garuu kan erga hundooftee waggaa 75 reefuu dachee ishee waraanaan babal'ifachaa jirtu biyya abjuu ishee fi kaartaa ishee kakuu moofaatti deebisuuf tattaafataa jirtudha. Karoorri Israa'el inni dhumaa fi kaayyoon waraanaa adeemsifamaa jiru kana duuba jiru Israa'el guddittii kana deebisuudha. Kana jechuun Israa'el ishee daangaan ishee laga Abbayyaa yookaan laga Naayil ta'e sana gama biraatiin ammoo ishee laga Efraaxeesiin daangeffamtu jechuudha. Ji'ootaan dura yeroo Israa'el Iraan rukuttee booda pireezidaantiin Tarkii Xaayib Erdogaan ifatti waan yaaddaan dubbatan. Israa'el Gaazaa fi Libaanos erga barbadeessitee booda gara Tarkiitti deebitis jedhan. Maarree karoora biyya kakuu jedhuun Israa'el amma Sooriyaa keessaa gaarreen Goolaan jedhamu irratti Israa'eloota qubachiisuu fi gamoowwan ijaaruu jalqabdeetti. Kunis daangaa Israa'el guddittii jedhu macaafa qulqulluu keessatti caqafamee argamu keessaa tokko Sooriyaadhaa waan taateef. Kan immoo Israa'el karoorsitee utuu hin taane carraa banamee fayyadamuun fedhaa fi karoora isheef itti fayyadamte. Akka icciitiin bayii agarsiisutti dachee Israa'el guddittii jedhamu keessatti argamu kan jedhamanii fi fuulduratti Israa'el dhuunfachuu dandeessi jedhamee kan sodaatamuu fi Israa'el ammoo halkan guyyaa ofitti makachuuf hirriba malee bulaa fi kan jirtu biyyoota kanneen kanatti aananidha. Walakkaa Turkii, Filisxeem guutummaa, Fincaa'aa laga Abbayyaa dabalatee baha Gibxii, Libaanos guutummaa, Joordaan guutummaa, Saawudii walakkaan ol, Kaabaa, Kuweet, Iraaq, Sooriyaa, laga Efraaxeesii achi kan jiruu fi laga Efraaxeesii gadi kan jiru dachee Tarkiidha. Macaafa qulqulluu irratti daangaan Israa'el laga Efraaxeesii kaasee hanga daangaa laga Naayil yookaan Abbayyaatti ijaateef Israa'el kan kooti nama daalaa Israa'el guddittiin ittiin ijaara jettee kan isheen yaaddu warreen armaan olitti aan isinii qoode kanadha. Kun ammoo waan dhokate miti. Alaabaa Israa'el irratti mallattoon halluu samii qarqara lamaaniin jiru daangaa Israa'el durii laga Efraaxeesii fi laga Abbayyaatti fakkeeffamaa jedhama jedhu. Israa'el garuu hiikaa alaabaa isaanii kan laga Abbayyaa fi laga Efraaxeesitti hiikame kana hin simatanii. Haa ta'u malee karoora isaanii kan ammoo dhiyootti ni milkeessina jedhanii amanu.
Sababni isaas Israa'eloonni amma addunyaa ija to'atanii jiraniif humnaa fi dandeettii ijaa qabaniif karoora Israa'el guddittii sana galmaan geenya wanti nu dura dhaabbatu hin jiru jedhanii amanu. Israa'eloonni iddoowwan aangoo murteessoo addunyaa kanarratti namoota isaanii bakka buufataniiru. Niitworkii nageenyaa isaanis diriirfataniiru. Addunyaa kanarraa iddoon isaan hin geenye hin jiru. Addunyaa irratti biyya sodaachisoos ta'aniiru. Dhageettii guddaas qabu waan ta'eefidha. Dabalataan dandeettiin sammuu yookaan IQ'n Yihuudotaa baay'ee cimaa ta'uu irraa kan ka'e addunyaa kanaaf waan haaraa hedduu kalaqaniiru. Addunyaaf waan baay'ee godhaniiru. Akka fakkeenyaatti yoo fudhannee abbaan qabeenyaa dhaabbataa Meettaa yookaan Facebook kaampaanii Mark Zuckerberg nama sanyii Yihuudiiti. Kanaaf sammuun isaanii sanyii eebbifamee fi waan haaraa uumuuf dhaloota cimoo ta'anidha jechuudha. Kana qofaa miti. Ameerikaa waan ittiin of duuba hiriirsisan keessaa immoo oomishaa fi kalaqaa meeshaa waraanaa ammayyaa ta'an isaan tokkodha. Wanta baay'ee isin bu'aa immoo yeroo ammaa kana daldalli addunyaa kana parsantii 90 ol fedha isaaniitiin yookaan karaa harka isaaniitiin daddabarfamaa jira jechuudha sanyii Yihuudotaatiin. Kana malees dhaabbata mootummaa Ameerikaa keessatti doolaara maxxansuu yoo fudhannee sanyii Israa'el 12 moggaafameetu qaamota sanyii Israa'el ta'an 12 hoogganama. Kana jechuun Israa'eloonni sammuu isaaniitti fayyadamuudhaan maallaqa addunyaan ittiin daldaltu uumaniiru. Kanaanis Ameerikaa of duubaa hiriirsaniiru jechuudha. Ameerikaa kan jechisiise sanyii Israa'eloota yookaan Yihuudota Ameerikaa jiraatan akka ta'e hedduun keessan ni beektu. Maarree Israa'eloonni erga hamma kana saba xiqqoo ta'anii sammuu eebbifamaa kanaan kana godhanii biyya isaanii ishee kaartaa qofaarraa jirtu Israa'el gudditti wanti isaan lafarratti akka gadi hin buufne hin gooneef hin jiru. Alaabaa isaan irratti sararri halluu samii qabu inni jala laga Abbayyaa yoo bakka bu'u sararri halluu samii inni olii ammoo laga Efraaxes bakka bu'a. Gidduu sana ammoo urjii Daawititu jira. Urjiin Daawit ammoo mootummaa Daawiti jechuudha. Biyyoonni naannichatti argaman garuu kana hin fudhatanii. Ijaa kanaaf waggoota kumaaf waraanni naannicharraa hin dhaabbatu. Utuu jennu Israa'el bishaan baay'ee barbaaddi. Biyyoota baha giddu galeessaatti bishaan baay'ee qaaliidha. Israa'el utuu daangaa ishee laga Abbayyaa fi laga Efraaxesiin hin ga'in dura bishaan argachuu barbaaddi. Kanarraa ka'uunis laga Abbayyaa boo'iidhaan gara Israa'elitti jallisuun biyya isaanii misoomsachuu barbaadu. Bahi giddu galeessaa biyya boba'aan rakasee bishaan itti qaaleedha. Kanaafis ilmi pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp haala ittiin boo'iin qotame bishaan Abbayyaa gara Israa'elitti tubboodhaan ce'uu qopheesses ture. Haaluma kanaanis Filisxeemota Gaazaa gara gaara Siinaatti ceessuudhaan bishaan Abbayyaan gaara Siinaa misoomsuu karoora jedhus kalaqanii turan. Kanumaanis bishaan gaara Siinaa ga'e ammoo tubboodhaan seenee gara Israa'elittis jallisuudhaan biyya isaanii misoomsuu karoora jedhus dhiyeessee ture ilmi Tiraamp sanyii Yihuudii kun. Karoorri kun hojiitti hiikamuuf fiixee ga'ee kan fashalaa'e filannoo Ameerikaa Doonaald Tiraamp kanaan dura injifatamuu hordofeetudha. Maarree amma immoo Doonaald Tiraamp deebi'ee Ameerikaa irratti filannoodhaan injifatee dhufeera. Karoorichi akkam ta'e na laata? Dhuguma Israa'el kaartaa fi karooraa Israa'el guddittii dhiyootti hojiirra oolchiti laata? Qormaanni biyyoota ollaatiin ishee mudatoo maalii fi hammam ta'uu mala? Walumaan kan ilaallu ni ta'a. Waaqayyo dachee keenyaaf baha giddu galeessaatiifis nagaa haa buusu. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatotaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.